فطرة 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 Qophiin dhumarratti isiniif dhiyaattu diraamaadha. Tunis ni dabartee kutaa torbaffaa dhaggeeffadha. Hayyaa'uma tunis ni dabartee tarraafii murteessee tanbiiraan dhufti. Hayyaa'uma tunis dhuma qottee lubbuu waan dhiyattee inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jabir Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Kutaa torbaffaa. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayyaa'uma tunis ni dabarti. Tarraafii murteessee tanbiiraan dhufti. Tarraafii murteessee tanbiiraan dhufti. Bargaa qaanfachaatumaan karaa kana dabra yaa zaaraa teenya. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam nagaya mufti. Fayya amma goitaati. Maaltu si qaanfachiise silaa? Barakkumaan jeesi dubbisuu wallaaleetiin bar. Dhiyoon tana gaa dalagaa fi hin dhabame. Meene ziyaare gaa ofiin tarabbiiti. Lakki ana jibnabiyyiin ziyaaru. Achumatti lakki dhiifama sii godheetiin jiraa'uma. Haya taate udoo qabda. Lakki dhiira harka fuudhuun haraamiin beektu isa kana. Yaadadhee khabirri keenya nuumee ture. Duba akka biraa. Gaarii gaa maaliin sii kanna sila? Siyaaraa bakka takka. Yaa bu'aan sijaaraan gurguru bar. Anis bariin tuutu gaa dardara poolisaa hojjaanu kana qa. Laa kun hojjara poolisaa kana gartee isaanii malee anaa miti. Yaa muftii maaliif kijibdasa? Waan inni hin gurguru siin jeef akkana jetta. Kijiba dhiise obboleessa kiyya. Haya mee du'aa inni godheetis. Aruusni keenya yoomisa zaara. Aruusa maali? Khayyaa fi khaytoo. Hin dhiisne isaati. Laal muftii keenya nama kijibuun jaaladhu. Yoomin kijibeen. Kunoo bara ammaa sijaaraan xuuxu etteen na kijibu jirta. Mee zaaraa fi caanaa naqaa ture dhaabbadhe. Dhiifama yaada dhugoomsaa. Haadha dhugoomsaa salaamu alaikum nagaya. Fayyaadha nagaya. Bar waan agartu haasa'u malee. Ni fixatta jeetumaan dhaabbadha waa isaa addaadhaaf daare. Dhiyoon tana nu shaakalchisan laal. Walgeeta akka irra fudhanne leenjii. Akkasi akkumatti haasa'itamu. Haasa'uun beektu duraanati. Haasa'uun kadalagaatii fi kaan kun adda beeta. Yaada dhugoomsaa maal laakanni itti irraanfadhee bar. Zeeta leetira takkaa fi ficaa kiiloogiraama lama. Haya mee nagee jiraadha. Dhiiroo qaalichi tanii fuudha jiru taanaa dhiiroo. Haadha shimiif ni maafu. Haya haadha dhugoomsaa gaa nageetti. Haya nageetti. Zaara ati na feetaa gaasii harkee. Akkami beeytee si jaalachuu kiyya. Reefuu haadha dhugoomsaatii fi waa gurguruu wallaalle. Yaa bu'aa wallaallee baran. Kijibu makeetiin na dhibe. Nama guddaa taatee hoggaa sobdu. Beekas hin jenneeti zaaraa teenya. Ati amma jaartii lammaffaa taatee heerumuu maal qaba? Sanumaatii miti bar shari'aa teenya ayyame. Garuu hanga amma duraati jaartiin qabuu naan jette. Reefus kunoo sijaaraan xuuxuu jette. Yaa obboleessa bar dhugaa walitti himanii wajji deemuu gaarii. Hunoo ammaa kaan hidhatiin kijiba eegalte. Gaafa ol fuunee fa'aa asiin teessuu bar. Yaa bo'ooti quraana qaraatee jirta maashallaayi. Niin qaceela laala guunsee harkadhe. Dura sirraayi. Mee du'aa inni godhi gaazaaraa teenya. Akkaan ilmaan qabu haadha dhugoomsaati siime. Lakkiinumaan dhageeqa akkami dhokotti dubbiin. Yaa obboleessa kiyya garuu hin kijiban dhugumaan siima. Addunyaa gabaabduu sanaaf jettee akiraan dhabin. Taatee marabbaa anis gara fuulduraatti dhugaan dubbadhaa. Karoora qabdeeqa. Qaceeluudhaaf garuu haal duree naman barbaachisu. Bara akkumaan qaceeluufiinsa kajeeliyan. Dura tole. Sa'aati garuu eessa qaraatisa? Shari'aa namni gurratti hin beekne ni jira haraamii fi halaal. Ati sunuma beektaa bar beekaa diddee malee. Akkasii miti yaa zaaraa teenyaati nama qaree qaraasisu fakkaata. Meena qaraasistaa qo'ee kaanii kaayidannee. Lakkii masgiiduma dhaqee qaree yoo qaraatii feete. Teetiin naa galaan. Gattaa kaayaafoo. Duba akkamiigaa maal yaadda aruusa keenya kana? Mee ittiin laalaa. Hayyaa'uma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Dhugoomsa oguta kohootu siin barbaada. Maali nagaamti leensa? Nagee humaa marwaan garuu irraa asbuluu qaba. Maaltu sanaan dhufe? Asbuluu qabaa jee. Mucayyoo shayxaantitti san biran deemin inni. Astaghfirullah maali eenyu shayxaana ittaan? Biliseedha haa. Haa isin taqiyyiidhaamti?
Woi, isin taqiyyiidha. Isin warri dhiiraa kun bar dhalaa bareedduu hunda waan marabbi sodaattu isiniif fakkaata. Mucayyoon sanbattuudha. Hiriyaa teetiin akkamitti akka nettaan leensaa bara quraana illee qaraatee jirti imaanni fuularraa mul'ata. Maali imaanni gubbaarraan beekama? Bar sattarattee jirti akka islaamaatti uffatti. Uffataatu nama ibsa imaana nama. Silaa sodaa rabbii onnee irraa qabaachuu baattee wayii uffattiire. Natti hin fakkaanne garuu isiin beekumsa siitis shiraan itti fayyadamti. Shira maalisa? Rabbi sodaadhu taa'ileensa akkanatti maqaa namaa yakkini. An waan irra gaan qabne naasoo bara okkee akkaan hamii namaatiif jettee illee hin dhageenye ni beekta dhugumsa. Dhugaadha garuu maaltu kana hunda si aarse? Bilqisaan hidhamuu siitiif biliseetu sababa ta'e. Akkamitti? Hiriyaadhaaf isaan? Isiin hiriyaa irratti shiroo hojjetti faayidaa isii dursiti. Allaal ragaan qaba ammas. Maali ragaan kee? Waa'ee iddoo hojjaa soine sanillee keessa seenuun fadhu. Waa'ee dhimmi jaalalaa kunis ni jijjira. Kalees mana hidhaa hojjedheenee turre beeyte. Bilqisaa gaafachuudhaaf moo? Achiin biliseen akka jetteen bilqisaa mana hidhaa kanaa yoo boo barbaadde marwaan naadhii isiitii isiin baasaa jetteen. Cubbuudha isiin. Akkas taanaan kaa ulfaataadha. Marwaanis deemuu qabu jechuu. Kaa asumaa bulu. Yookiin bakka biraa dhaqu malee achi hin dhaqin. Mucayyoon san nama gaarii miti. Marwaanis bar yoo waan isiin barbaaddu hayaa jechuu dide hiisisu maltii arboor. Saniifuu dhugumsa if eeggannoodhaan deema. Taatee galatuun mee marwaan ni mari'achiisa. Dirqama malee amansiisuu qabdi. Hayyaa'umaa tooniis ni dabarti karraafi murteessee tolbiidhaan dhufti. Marwaan leensaan teenya bar biliseetu bilqisaa eessiseen anjashu jirti. Akkamibboo tun hin fakkaatu dubbiin dhugoomsa. Mee addanaa baasati hundaafu? Laal siyaasaa jaalalaa waan jaanni beeyta? An siyaasaa jaalalaan beeku dhiisinarra. Hayyoonni hedduun siyaasaa jaalalaatiin gowwoomanii. Nam meeqaa ta'u afaan faajjee jira. Kunnoola isiinis siyaasaa jaalalaatiin nama afaan fajjeesuu feeti. Akkam? Marwaan atis xiqqoo nasiiba dhalaa kana qabdana fakkaata. Laal nama hedduu jaalalaan sirraa qabamu jira. Alleen saateenyaa ni shakka. Maal haasa'u jirta san? Dubbii jaalalaatiif hidhaa maal tolifite? Sa jaalalti tun bakka seenne qabdi jetteeti. Yoo ulaatti cufanuu foddaan seenti. Akkam maal dubbachuu jirta addanaan baane? Dhimma biyyeetii fi biyyaa walitti laaqannaaqa. Laal biliseen jaalalateetiin qabamtee jirti. Bilqisaanis jaalatti jettee yaaddi. Bilqisaa yoo nama mana hidhaaf irraa kaa'e Marwaanis mana keenya jiraachuu jalqaba achi booda jaalalatii yanni madaqaa jetti. Hay tarsiimoon masa qabnaan sii tana isiin istiraateejii kana baafatte. Takkas waan wala Marwaan. Hay tanaaf akkana bilbilaan hafuura na kuttiisa hanga as teenyittuu yeroo kudhammoo maal na bilbilteer. Siyaasaa jaalalaa korsii tana siintuu nu kanneen viidiyoo tana. Lakkii waan taakana isinii kan dhine tabiijii oftota addaati. Hayyoonni hedduun bardhiyoo tana siyaasuma jaalalaa tanaan gowwoomanii. Siyaasaan jaalalaa tun hamtu duba amma biliseen maalirraa yaada kana baafatte? Sa jaalalti tun bar bakkan seenne hin qabdu. Hay akkamitti isa akkanumatti usteemo? Hulaa qofaan seenteettee na hin kaati. Foddaanuun seente osoo nayyamne. Yaaboo dhugumsaa dubbii waliin laagu jirta. Karoorri biliseedhaa maali? Karoorri sii waan lamaa ja'an. Haa lameen? Ta duraa bilqisaa isisuudha. Achi booda gahaa Marwaan mana keenya ta'a. Jaalalatii yaanni qabamaa jettee yaa'an. Odeeffannoo kana akkamitti argattan isin? Reefun tana leensaa fi bilisee wajji deemanii turan. Mana hidhaa bilqisaa gaafachuuf moo? Yeroo san yaanni duraa bee. Bilisee duraa moo? Akkam jettee yaan? Bilqisaadhaan akka jetteen Marwaan kana naaf dhiisii mana hidhaatii siin baasaa. Tuboo bilqisaan hoo maal deebisteef? Maashaallah deebisaan isii bareeda. Marwaan khiyyaas miti keetis miti jetteen inni qabiyyaatii. Deebisaan isii bareeda. Tuboo biliseen tun dhimma biyyaa fi biyyee maa waliin laayiti. Karaa gabaabaa jecha maa akiraaf dhorkiti. Hello Marwaan hin dhageessuusa? Niin dhagee. Halkanaa eberii yeroo keessa jiru hin beektu. Wayitaan galisiin hin jenne. Ani hin dhufu nan eegina. Maali achi bulta? Eessa buluufi? Warra dhugoomsaa. Warra leensaa moo? Haa tokko maami jechumaan buluu deema. Laal mucayyoon tun akkuma nan bilqisaa irra dalagan irra dalayti. Hello maal jette? Haaya nagayaan siyaa bulchaa hin deddeemina gaayaa. Taate. Awoo dhugoomsaa. Ana amma booda asiis hin taa'u laal. Mana isaaniitiis hin dhaqu. Bilqisaan tun sababa kiyyaan hidhamtee miidhaqeetiin baasa malee. Lakki hin jarjarin Marwaan. Sa'a tanaan naannoo mana hidhaa deddeemuun barbaachisaa miti. Hay bar dubeessi waa takka wadiin qabdoor. Marwaan fi Tijaanii dararu jiranii. Anis yakkan qabu. Ishiinis qulqullu.
Tanaafuu haa dhaqeetumaan bakka seeraa sanitti mucayyoon nagee anaa baatu maaliif naa jecha dararamti. Ani garuu murtiin tun sirrii natti hin fakkaatu. Dhugoomsaa dirqama malee hangayoon maqaa kiyyaan cinqamti. Sababa kiyyaan dararamuu qabdu. Akkasitti gaan fixadde rabbiin nagaa nuuf haa bari'u. Wanti kun garuu waan ulfaataadha mee ittuma laalla. Hayaahuma toniis ni dabarte har'a fi murteessee tolbii taatee dhufti.